Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii jajjabaatanii jireenyi salaamtaan tiya bakkuma jirtanitti qilleensaan haguugamtee naannoytee isin biraa geettuun jedha. Akkuma beekamu duraan warroonni Suudii Arabiyaa jiraatan Pispooniin dhaabbatee jira. Amma galata warra Pispoonii gadhiiseetiin jennee nu deebi'ee jira. Kanaafi rakkoota kan qabu akkasumatti akka beeytaniitti fayyadamtanii shabakaan Suudii kuni Pispoona wantoota adda garaa malee hojjetu. Kanaaf Pispoonni duraanii deebi'eera kan jedhuuf dhibbas akkuma duraanii deebi'oonni jiran qabu hin jiru. Dhuftanii pilaastoorii keessanii seentanii pilaastoorii isin agarsiisa. Pilaastoorii seentanii kunoo hin agartanii asitti maqaa isaa waan qara barreesseeruuf yaanii kunoo dhufeen jira kunoo kanuma irra gadhooytanii hawwaan buufadhee fi gaduma seenaa. Eegal seenne alaa xuulima kunoo istaarti kennu kanuma dhooytanii qoxxoraa jira jechuudha. Soqaa jira jechuudha. Kunoo asitti agartanii kunoo soqaaraa dalagee jira jechuudha laatu. Afuma duuba irraa deemtanii dalaguusaa immoo seenne ilaallame. Agartanii dalagee jechuudha. Immoo waan seenuu hin barbaanneefi dalagee jira jechuudha. Kunoo asitti hin beektan isaa warri beektan dalagee jira. Kanaaf egaa appilikeeshina biraatii walitti deemnuu nagaan turaa laayik sheer sabiskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jira qaaliiwwan nagayaan.